Aadaa fi ijaarsa Oromoo kanneen fakkaata tarikaa maqni aadaa Oromoo akkaataa arkitektuuraa fi barmatteelee ijaarsa naannoo Oromiyaa irratti dhibbaa geessisaniiru. Qorachuudha diibin caaseffama qabu kan mata duree wakkana walitti fide armaan gaditti dhiyaatee Aadaa fi ijaarsa Oromoo dhibbaa aadaa barmattee ammayyaa irratti qabu. Uummanni Oromoo sablammoota guddisha Itoophiyaa keessatti argaman hambaa aadaa badhaadhaa seenaa keessatti naannoo ijaaramisaa boocee qaba har'a abbaa taayitaa ijaarsa Oromiyaa. Sirnootaaf gaggeeyyiin digital platform ayyeessuun fedhi beekumsa dhaloota ijaarsa ammayyaa walitti makuu guddachaa jira. Arkiteekcharii aadaa Oromoo hojiin ijaarsa Oromoo gadi fageenyaa kan hidhamee ture. Uumama meeshaalee naannoo boqqee koree dizaayinoota itoo fayyadama haala qilleensaa wajjin wal simuuf fayyadamu. Hojii hawaasaa duudhaan ijaarsa waloo walitti hidhamiinsa hawaasumaa guddiseera. Iddoowwan qulqulluu galma bakka sirnaa fi odaa bakka muka saayikaa moorii walitti qabamu karoora iddoo irratti dhibbaa geessisaniiru. Mallattoolee aadaa ijaarsa ammayyaa keessatti pirojektoonni yeroo ammaa Oromiyaa keessatti hojjetaman dabalaa dhufu. Mootummaan mallattoo patrooniyaati Oromoo irraa fuula duraa hingamoo uummataa keessatti meeshaalee itti fufiinsa qaban mana jireenyaa gatii xiqqaa qabuuf haaromsuu dizaayinii magaalaa. Iddoowwan uummataa duudaa odaarraa kaka'umsa argatan walitti dhufeenya hawaasaa jajjabeessuuf qormaata karraa kunuunsa bas ammayyeessuu. Miidhagina fedhii magaalaa wajjin madaaluu ida'amuu imaammataa sirni ijoo oosii as madaalii hambaa aadaa hayyama keessatti hammachuu danda'a. Dandeettii tuurizimii arkiteekcharii Oromoon kakaafame gandoota goota muuziyeemii agarsiisuu fakkeenya dhimma dhibbaa sirna gadaa muudelli bulchiinsa gadaa hogansa walqixxumaa marsaa kakaasuu danda'a. karoora hirmaachisaa hawaasa karaa waltajjii dijitaalaa hayyama ijaarsaa irratti hirmaachisu pirojektoota giddu galeessa hin taane bu'uuraalee misoomaa fedhii naannoo wajjin wal simsiisuu qajeelfama gubbaa gadi qofa osoo hin taane. Mallattoolee bakka sirna naannoo geessisaniiru. Malluura iddoo irratti dhibbaa geessisaniiru. Mallattoolee aadaa ijaarsa amma qabu kan mata dureewwan kana walitti fide armaan gaditti dhiyaateera. Aadaa fi ijaarsa Oromoo kanneen fakkaata tarikaa maqni aadaa Oromoo akkaataa arkitektuuraa fi barmatteelee ijaarsa naannoo Oromiyaa irratti dhibbaa geessisaniiru. Mallattoolee aadaa ijaarsa ammayyaa keessatti pirojektoonni yeroo ammaa Oromiyaa keessatti hojjetaman dabalaa dhufu. Mootummaan mallattoo patrooniyaati Oromoo irraa fuula duraa hingamoo uummataa keessatti meeshaalee itti fufiinsa qaban mana jireenyaa gatii xiqqaa qabuuf haaromsuu dizaayinii magaalaa iddoowwan uummataa duudaa odaa irraa kaka'umsa argatu.